Galatoon fannaa. Hamzaatillee jabaadhu abdiin kuttu hirriba nama kutteeti nama argisiiftaa galatoomi. Hedduu galatoomi Jawaar kenna. Egaa gara gaaffiiwwan kiyyattachi fullaha mee waan har'a ta'aa jiru kanarraati jalqabna ibsaa koreen giddugaleessaa dhaadiyoo baase san itti deebina. Guyyaa har'aa mootummaan wayyaanee argitee namoota lakkoofsaadhaan argitee 746 dhaqqaban akka hiikuuf deemu warroottan kun immoo warroottan argitee galmee himannaa shororkeessummaa hokkoraaf jeequmsa akkasumas warroottan dhimma finxaaleeyyummaa amantii yakkoota biroo hedduu irratti warroottan himannaan irratti baname 417 akkasumas immoo qaamota argitee dhiifamaadhaan dhiifaman kan himannaan isaanii irratti baname adeemsi himannaa isaanii deema jiru akka hiikaman faanan argitanii gabaasa jiru warkan keessa argitee Iskindir Neggaa fi akkasumas Andu'aalam Arraagaa keessatti argaman guyyaa har'aa ibsamee jira waan kana keessa immoo agamma hayyoonni gameeyyiin ummata Oromoo argitee ka akka Baqqalee Garbaa fi warroottan biraa hiikamuun isaanii uma dhaga'amaan jiru ka akka Olbaanaa Leellisaa ilmaan Oromoo argitee Oromummaadhaaf badii takka malee argitee waan ummata Oromoo dubbataniif hidhaman agamma deebiin isaanii homaan jiru waan har'a bahe kanarraa maal argite mee maal hubatte? Egaa qabsoon ummata jabaachaa harka sirna kanaa osoo jaalatiin micciirsitee hidhaadha ummata baay'isiisaa jirti. Ummanni kun wanta ko balleessee warra hidhamee miti yoo yaadatte Iskindir wanta akka waan mootummaa sanatti balleessee hin qabu. Waanuma gaazexeessaa ta'ee yaada qe'ee qabuuf mootummaa sanatti dhiyeessaa turedha. Andu'aalamis yoo taate nama qabsoo keessatti paartii mormituu wajjin ture malee nama akka tokko illee hojjetee miti. Kanaaf isaan bahuun hayxi ummata dhihaachuusi qabsoon ummata jabaachuusi mootummaan sun riiqattee lubbuuf baraarsuudhaaf jecha dirqamtee namoota gadhiisaa jiraachuudha kan agarsiisu. Haa ta'u malee ammas sossobdee buluudhaaf malee guutuutti harka akka hin kennin guutuutti hidhamtoota gadhiisuudhaaf qophii akka hin taane agarra. Keessattuu Baqqalaa Garbaatii fi warra isaan wajjin jiran gadhiisuudhaaf fedhii akka hin qabne isaan gadhiisuu irratti sodaa guddaa akka qabdu kan argaa jirru. Ammas injifannoon hidhamtoota amma dura fi har'allee baasiise fedhii wayyaaneetiin tola wayyaaneetiin osoo hin ta'in mormii qabsoo ummata keenyatti waan ta'eef qabsoon sun daran cimee hidhamtoota hafan hunda hanga baasisuutti cimee itti fuudha qaba. Hidhamtoota qofa osoo hin ta'in biyyi sunillee hidhaa wayyaanee keessa jira. Ummanni miliyoona 110 hidhaa wayyaanee keessa jira. Haga ummanni sun guutuun bahutti qabsoon cimee itti fuudha qaba. Wanni ummanni keenya kanarraa arguu qabu har'a injifannoo wareegama isaa injifannoo aarsaa isaa akka ta'e kana daran immoo cimee akka deemu taate injifannoolee kana olii bilisummaa kana olii akka argatu waan agarsiisu jechuudha. Tole hedduu galatoomigaa. Jawaar mi'am gaafinan gaafadhu koreen giddugaleessaa dhaadiyoollee haa taatu koreen argitee hojii raawwachiistuu addawaayee haa taatu yeroolee adda addatti gaafa argitee qabama keessa jiran qabsoon itti jabaate ummata kanaaf argitee ibsa baasuu kana keessatti adda durummaan namni isaan danda'u hin jiru yeroo hedduu ibsa baasan isi waanuma ibsa jedhu kanarraa kaana ibsi kun maalidha ibsi kun maaliif barbaachise akka argitee siyaasatti ibsi kun yeroo akkamii kennama ibsi kennamu kun immoo ibsa argitee hawaasa biratti fudhata nisa jechaan qofa moo hiikamaanillee argitee sila akka siyaasatti ummata biratti fudhatamu ka qabu bifa akkamiitiin ibsita waan ibsaa kana ibsa yeroo adda addaa waan dhageenyuuf. Ibsi ammaa kun gaa haala siyaasaan Oromoo qabsoon Oromoo irra geesse kan calaqqisiisudha. Wantoota amma dura ibsa OPDO keessatti beekaman humnoota badii, humnoota shororkeessitoota, humnoota dhibbootaa fi wanni akkanaa kun keessaa hafee jira. Inumaa waan onnee nama harkifachuu danda'u waan adda addaa dubbatanii jiranii. Haa taatu garuu bakka uummanni keenya gahee fi bakka qabsoon keenya geesse waan qabsoo kana gara fuulduraa tarkaanfachiisu ta'ee natti mul'anne. Maaliif yoo galuu fi baate OPDOfis ta'ee nama biraatiif qabsoon Oromoo ibsa ejjennoo bira dabartee gocharra dabartee jirti jechuudha. Qabsoon Oromoo bakka jecharratti hirkattu jechatti amantu bira dabartee bakka gocha qofaan amantu bira geessee jirti jechuudha. Oromoon dhageettiin amanuu dhiisee argaa qofaan amanuutti seenee jira jechuudha. Sadarkaa kanarratti wantoonni isaan achi keessatti tarreessan hedduun waan qalbii nama hawwatan haa ta'an malee qabatamaan hojiitti waan hiikamanii miti. Maaliif immoo kana kan jennu wantoota amma dura waadaa galan ibsoota amma dura kennan irratti waadaa galan hanga amma hojii hin oolchine. Fakkeenyaaf hidhamtoota gadhiifnaa jedhaman ibsa Adwaayii irratti hanga ammaa hidhamtoonni sun hidhamtoota 100 qofatu hiikamee har'a 700 kan dabaltu taate nama 1000 qofa jechuudha. Oromootaa fi lammiilee Itoophiyaa kuma kunnan hedduudhaan lakkaa'amutu mana hidhaa keessa jira. Uummanni kun hin baane ammallee warri haga ammaa ba'ee parsantii 5-10 hin caalu jechuudha. Kanaaf
ummanni hin baane. San qofaa miti fakkeenya ibsa kana keessatti waa'ee Finfinnee kaasanii jiran. Waa'ee Finfinnee kana hin hiikne jechuun kun ibsa sadaffaati waa'ee Finfinnee hin hiikne jechuu hojjan. Yoo yaadatte yeroo mormiin akka malee ho'isan na yaadadhaa walgahii koree jiddugaleessaa amajjii 2016 waggaa 2 dura godhame irratti dhimma Finfinnee saffisaan furra jedhan jechuudha. Lafarra harkisaa turanitti bara dabre kana keessa wixinee dantaa Oromoo balleessuu fi haqu kan uummata Oromoo akka malee daran mufachiise kan fidan jechuudha. Kanaaf waadaan isaan galanii fi wanni isaan dhiyeessan tokko miti. Waa'ee Finfinnee ammallee bakkaan geenya jedhanii dhi'ee haasayan. Haa taatu garuu uummata kana irratti mari'achiisaa jiran wixinee mabara deengaddaa uummanni reject godhe yookiin immoo ofirraa darbeessanii jechuudha. Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa goone jedhan. Kunillee ibsa afuraffaa shanaffaa waa'ee afaan Oromoo waggaa dhiyeessan. Ibsa baasatuma oolan hojiirra oolu. Dhimma afaan Oromoo hojiirra oolchuu afaan federaalaa gochuun waan agas mara controversial ta'e yookiin immoo nama lolchiisu miti. Uummanni Itoophiyaa guutuutti fedhii qaba. Irraa fayyadama afaan Oromoo afaan federaalaa yoo ta'u taate. Kanaaf wanni barbaachisu paarlaamatti dhiyeessanii dabruu danda'a. Waan ji'a tokkoon fudhanne jechuudha. Afaan labsii paarlaamatti yoo geessan taate I'm 100% sure sagalee wayyaba guddaadhaan kan dabruu danda'u taate jechuudha. Kanaaf wanni isaan duubatti harkisu maal akka ta'e natti mul'atu. Kanaaf ibsi kun ibsa cululuqaa ibsa propagaandaadhaaf jecha malee ibsa hojii qabatamaan ta'uu isaa nama amansiisu miti. Maaliif waadaan amma dura seename bakka hin gaafne bakka waadaan kaleessa bakka hin gaafanitti immoo waadaa haaraan gadi bahanii uummata amansiisuudhaaf yaaluun waan hin taane jechuudha. Egaa ibsa amma tibba kana bahe kana keessatti akka argaa jirru gaa Jawaar Mohammed illee haa taatu dhaabboleen siyaasallee birallee haa taatu Oromiyaa miidiyaa neetworkillee haa taatu kootta gala wajjin hojjetaa jirra jedhaa jiranii gaa bakka isaan waan kana hunda jedhaa jiranitti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed maafi bara kan oppidiyoo irratti kaate namni jedhaa jira duula gaggeessaa jirtu kan osoo dhaabde wayyaa jedhaa jira gama hedduudhaan argitee koomentiilee adda addaa argaa jira mee waan kanarraa maal jettaan yeroo isaan waamicha isaan si dhiyeessaa jiran kanatti maaliif ati duula jara rabbanta? Waamichi isaan paartilee biyya alaa taatee namoota biyya alaa jiraniif dhiyeessanii fakkeessaadha. Maaliif priority miti. Waan dursi kennamuufii qabu miti. Waan barbaachisaa miti. Anis taate paartileen biyya alaa galuun yeroo ammatti waan dursi kennamuufii qabu miti. Wanni dursi kennamuufii qabu waan biyya keessatti hojjetamuu danda'u hojjechuudha. Dursi kan kennamuufii qabu. Dursi kan kennamuufii qabu OFC wajjin gadi taa'anii waliigaltee irra ga'uudha. Dursi kan kennamuufii qabu hogganoota mormitoota biyya jiranii kan hidhaa keessatti shamaa jiranii gadi lakkisuudha. Dursi kan kennamuufii qabu gootota kaleessa qabsaa'anii qabsoo irratti hidhamanii caccabanii mana hidhaa keessatti dararamaa turan san kan OPDOyyuu bilisa baasee ibsa ejjennoo akkanaa onnattee akkasiin baaftu godhe san gadi baasanii isaan wajjin gadi ta'anii hiree Oromiyaa fuuldura irratti isaan wajjin haasa'uudha. Gaafa isaan gadi baasanii isaan wajjin haasa'an gaafa isaan gadi baasanii isaan wajjin waliigalan nu boodarra dhufuu dandeenya. Keenya priority ta'uu hin qabu. Kan mormitoota biyya alaa haa taatu, kan gaazexeessitoota biyya alaa haa taatu, kan keetis kan kiyyas priority miti. Miidiyaa biyya alaa haa taatu fakkeenyaaf miidiyaa rangootaanis miidiyaa rangoota. Keenya nu alallee hojii keenya itti fufaa jira. Miidiyaan Oromoo biyya keessa bilisa ta'e kan mootummaa kan OBN qofa osoo hin ta'in gaazexeessitoota meeqatu mana hidhaa keessa jira. Gaazexeessitoonni kun bayanii bilisaan gaazexaa dhaabanii hojjechuu haa eegalan. Keenya priority miti. Tokko kan lammaffaa Baqqalaa fa'aa maaliif gadi lakkisiifne hoggaa jenne. Wanni isaan jedhan maali? Kuni harka federaalaa jira harka kennaa miti jira. Ani kana kassase federaala. Abaa'oo kan kassase federaala. Ashabbaari shororkeessu jee kan maqaa nutti dhoobe federaala. Baqqalaa achi jiru harka isaanii jiru fuuldura isaanii Qilinxoo jiru federaala amansiisanii baasisuu yoo kadhaman taate nuka kiiloomeetira 10,000 ol fagoo jirru kan mootummaan federaalaa ashabbaarii jee halkanii guyyaa nu barbaaduu fi labsiidhaan nurratti murteessise akkamitti ka OPDO'n nu wajjin waliigaltee biyya nu galchuu dandeenya. Dura humna qabaachuu isaanii dura waan jedhan kan hojiitti hiikuudhaaf humna qabaachuu isaanii qabatamaan agarsiisuu danda'uu qaban jechuudha. Dhaabni Baqqalaa Garbaa harka federaalaatii baasuu dadhabe narraayis OMN irraayis himannaa shororkeessummaa kaasuu hin danda'u. OPDO yeroo hedduu waan hin jedhu jira. Waanuma dandeessan dalagaa waan hin dandeenye waadaa hin seenina. Waan hin dandeenye waadaa kan seenaa jiran amma. Gaafa Baqqalaa fa'aa harka federaalaatii baasan. Lammaffaa ibsa kana keessatti maal isaan jira? Warra ummata keenya fixe naannoo Somaaleettii fi daangaraan ummata keenya fixe seeraaf dhiyeessina jedha. Warri ummata keenya ficcisiise keessa Jeneraal Kwartar Takkaahu Abrahaa Waldamaariyaam jedhamu
كأوبيديونو إفات جواز سي كيسات يكما دا سيرا نورادي أتيان جنرال أبا أفريقيا أنغون رد بلميتي جريتو أدبا مونيسا هفه بدا فمي جريت جارميني كان همدي سودة نبي وان برا وادا قلون ننو لما فا ورا أمتا كيجي فيك إذا كيسا أبديلين كريس درينو أتوري لما فا وجي أجي تاي أمتا كينيا غرا غوبا توريتو نامني سنسلتان فورمي فني فمو قبو arras direedawa dachii Oromoo keessatti uummata keenya garaa gubaa jira jechuudha. Dura waan waadaa galan bakkaan haa gayan. Dura waan hidhamtoota hin baafne jedhan baasanii haa fixan. Dura yakkamtoota seeraaf dhiyeessina jedhan haa dhiyeessan. Sanbooda nuti haasa'a. Nu hojii keenya itti fufaa jirra. Nuti piraayoritii miti. Nuti akka miidiyaattis taate paartileen siyaasaa biyya alaa amma piraayoritii miti jechuudha. Nu wajjin haasa'uun isuma piraayoritii. Waliin hojjechuu akka taate duuba waliin hojjennu wanni miidiyaa irratti waliin lallabamuuf illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanni riijektu godhamuu fi wanni didamuu fi tokkoffaa waan nama dhuunfatii miti waan piraayoritii miti. Lammaffaa dura ofiidiyoo waan dandeettu waan waadaa galte hojjettee eegalu agarsiiftee booda waadaa isiin haaraa galchite attention akkaahuu fuulleffannaa kennuu dandeenya jechuudha. Hedduu galatoomii dhugaadha qabxii kanarratti illee waan argitee itti dabalee si gaafatu barbaadutti jira. Baqqalaa Garbaa haa taatu, Dajana Xaafaa haa taatu, Addisuu Bulaallaa haa taatu, warroottan dhimma kanaaf hidhaman, dhimma Oromoo hidhaman kunniin hunduu dhimma Oromoo hidhaman yaada bira takka illee hin qaban. Warri kunneen immoo dhaaba siyaasatti biyyuma san keessatti argitee gadduma san keessatti karaa nagaadhaan argitee falmaa turan. Warri kun Oromoof Oromiyaaf jedhanii warra achi keessatti hidhaman saniitu federaalli hidhe jedhan. Warri federaalli hidhe kan federaalli qaama isaaniiti isaallee federaala keessa jirani. Dhiiroo warra kan nuyi kama akkuma baanne argitee dirree dimokiraasiin bal'ifna jennee jirra. Dimokiraasii mihdaaruun innaase faallan jettee dubbataa turte. Nuyi ka warra kan waliin haasofna jedhanii federaala achuma hidhe jedhan kan gaafatanii hiiksisutu laafamoo. Warra ammallee Oromiyaaf Oromummaaf dubbanne jedhan biyya alaa raakkoota jedhanii federaalli bor eegi hidhellee immoo akkamiin hiiksisuu danda'u jarri kun kan federaalli hidheetu hin hiikne jara kanallee biyya alaa irraa galchisiistee hiisisuuf moo maali karoorri isaanii yoommoo argitee biyya alaa irraa ka fidan saniif argitee wabii ta'uu danda'an taate ka biyya keessatti Oromiyaaf Oromummaaf hidhamsan maaf hiiksisuu dadhaban biyya waan kanarraa nu ibse gara kanaadhaan. Ammallee warra gala jedhan kanaaf immoo wabii ta'uu danda'ani oppidiyoon. Anillee barkanii jechaa jiru waadaa galanii hidhamtoota kana gallakkisiifnaa eegalan boodarra hin dandeenyu harka federaalaa jedhan. Federaalli kun eenyu? Federaala keessa bari wayyaaneen paarlaamaa federaalaa keessatti parsantii xiqqoodha. Nama 30 wayi. Akka federaalaatti kan oolmaa'u harka guddaa qabu oppidiyoodha. Jijjiiramneerra haareomneerra amma humna horanneerra yoo kan jaamu taate akkas kan jechaa jiran hojii isaanii isaan qabatamaan agarsiisuu danda'uu qabani san keessa hojii xiqqaan isaan qabatamaan agarsiisuu qaban hidhamtoota kana hiiksisuu yakkamtoota seeraaf dhiyeessu waan lamaan kana godhuu hin dandeenyu waan hin dandeenyeef immoo federaalaa jira hidhamtoota maaliif gadi lakkisiifne harka federaalaa jiranii harka keenya ol hin dandeenye hidhamtoota gara yakkamtoota maal seeraaf hin dhiyeessine waliigallee turre IPRDF wajjin garuu jarri shumata kennanii yoo wayyaaneen isaan hin dhageenye waanuma barbaadde kan gootu taate angoo maal qabanii jechuudha angoo humna qaban sana agarsiisuu danda'uu qaban amma kan jechaa jirru maali humna qabdanii baasaa osoo hin ta'in waan humna itti hin qabne waadaan galina waan galchitan immoo bakkaan ga'a waan humna hin qabnu jaas baya hima ummatatti gadi bayanii eega IPRDF keessatti walii galanii baqqalaa jaarri hiikuu kadiiddu taate ummatatti as bayanii waliigalteen keenya kana ture hunoo jarri nudidde humna keenya oli yaa ummata Oromoo isin karaa dandeettaniin jara kana baasifadha mirga keessan eegsifadha jaan himuu danda'uu qaban. The same yakkamtoota kanas warra akka Abdilee warra akka Jeneraal Kwartar warra akka Jeneraal Gabredilla kan ummata keenya gocha suukanneessa naa ol oppidiyoon beeyi waan gocha isaan ummata keenya godhan gabaasa isaanii keessattuu maal jedha gocha takkaa biyya san keessatti godhameen beeyi gochi ummata keenya irra godhame darbuun ummata keenya irratti hin goone darbuun ummata Eertiraa irratti hin goone waan mootummaan odoo mootummaan kun jiru Abdilee fi Jeneraal Tigree ummata keenya irra godhan. Yakkamtoonni sun seeraaf dhiyaachuu qaban jechuudha. Yakkamtoota san akka mootummaa keenya taate seeraaf dhiyeessu yoo hin dandeenye taate immoo gadi bayanii yakkamtoota kana nuti seeraa dhiyeessuu hin dandeenyu akka opidiyootti ummata Oromoo isin fala barbaadadha jedhanii ummatatti himuu danda'uu qaban. Kana osoo hin godhini waan hin dandeenye kabiraa waadaa seenaa jira. Wanni hin dandeenye kabiraa shororkeessummaadhaan paarlaamaadhaan warra farrajame isaan wajjin hojjenna jira. Shororkeessummaadhaan mana murtiitti kasafame warra du'aaf eeggachaa jiru murtii du'aa eeggachaa itti murame takka'u eeggachaa jiru wajjin hin hojjenna jira. Kuni
waan hin fakkaanne biraa dabaluu hin qabani. Waan qabatamaa dabaluu danda'udha qaban. Gaafii na gaafadhe maaliin mormita? Ani hojiitti namana, hojii qabatamatti namana. Biyya alaa kanatti yeroo ummanni hundi OPDO xiyyeeffataa turetti OPDO waan xixiqqoo isiin hojjettu galata galchaa fi jajjabeessa ture jechuudha. Yeroo ormi quba itti qabu sanitti yeroo OPDO maqaa dha'uun qaanyii ta'etti gadi baanee sodaa tokko maletti waan jajjabaa waan fakkeenya galma aadaa yoo isaan baran haa taatu yeroo lola naannoo Somaalee irratti haa taatu dhimmoota hedduu irratti bakka galanni galuu qabu galata gal bakka deeggaramuu qaban irratti ni deeggara. Kijiba irratti garuu wal bira hin dhaabbanna. Maaliif ummanni Oromoo dhugaaf ummanni Oromoo haqaaf qaba. Haqaaf dhugaa irratti wal bira dhaabbanna. Kijiba irratti waadaa kijiba irratti wal bira hin dhaabannu. Waadaa cabe immoo ni agarsiifna. Shoorri keenya sirriitti beekamuu qaba Hamza. Nuti aktivistiidha. Nuti warra miidiyaati. We are watchdog. Hojiin keenya hojii gaarii hojjetame jajjabeessu, hanqina agarsiisu, jallina sirreessu agarsiisu, badii hojjetamu ummata agarsiisu, waan gaarii isaan hojjetanillee ummanni akka deeggaru gochuudha hojiin keenya. Isaan immoo mootummaadha. They are government. Their responsibility is to govern. Biyya bulchuudha hojiin isaanii. Biyya bulchuu akka ta'etti akka mootummaatti dirqama mootummaa keessaa tokko nageenya bilisummaa ummataa eegsisu. Kanarratti humna qabaniin gaafa isaan hojjetan galatooma jennaan ni deeggarra. Gaafa immoo isaan waadaa kijibaa seenan kijiba san itti kulleetti irratti qabsoofna jechuudha. Gara fuulduraa yoo taate OPDO isaa taatu paartiin biraa biyya san bulchu kamiyyuu gaafa waan gaarii Oromoo hojjete galatoomi jenna bira dhaabbanna. Gaafa waan hamtuu Oromoo irratti hojjete immoo hunda ongora jennee ummata keenya dammaqsinee irratti qabsoofna jechuudha. Hedduu galatooma asirratti ammallee reefullee gaafii kan kaasee ture. Fakkeenya kanaan dura yeroo yaadattu taate argitee mootummaan biyyattii kun argitee warra dhaaba siyaasa biyya alaa jiran wo biyya galan waliin mari'anna jennaan warri dhaaba biyya alaa keessa maddeeffatanii jiran argitee kan ummata Oromoo falmaa turan gara biyyatti galanii jennaan isin hin beeknu argitee baha eenyutti isin eeyyame hamma sadarkaa jedhamutti biyyarraa baafamanii jiran eegi argitee waamichi dhiyeeffameen booda amma immoo waamicha amma OPDO'n dhiyeessaa jirtu kana keessatti OPDO'n eegi jara sanii keessatti argitee obbo Baqqalaa Garbaa fayyuu argitee hiiksisuu hin dandeenye eegi olaantummaan TPLF ammallee achi keessa akkas jabaatee itti fufi taate OPDO'n eegi sagalee hin qabne eegi humni hin qabne kan Baqqalaa Garbaa fayyuu hiiksisuu hin dandeenye taate ka biyya alaa dhufu kana ka duraanillee argitee nurraa ba'a jedhanii eegi waamichi taasaniin booda biyyaa baasan OPDO'n warra kanii waabii taatee eegsisuu dandeetti. Atillee reefu tuttee jirtu warri kun inumayyuu kaashoror keessummaan argitee farrajameeffattu jira. Warri galuu barbaadu haa galu abbaan galuu barbaadu kun rakkoo guddaa waan qabu natti fakkaatu. Inumaahu inshuraansii OPDO'llee wanni eeggamuuf hin jiru abbaan qabsaa'uu barbaadu galee qabsaa'u kun rakkoo waan qabu natti fakkaatu. OPDO'n garuu inshuraansii kennuu dandeessi. OPDO'n mirkana kennuu dandeessi. OPDO'n nageenya jara kanaa eegsisuu dandeessi. OPDO'n jarri kun akka isaan seenan gochuu dandeessi kan jedhu hojii aggammaatiin hin agarre. Namni Baqqalaa Garbaa gadhiisisuu dadhabe leencoo lataatiif eegumsa kennuu hin danda'u. This has to be clear. Kanaaf wanni ifa ta'uu qabu yoo leencoo lataa isaanirraa obbo Leencoon yoo isaanirraa kan eegumsa barbaadu taate obbo Baqqalaa namni tiksuu hin danda'in obbo Baqqalaa mana hidhaatii hiiksisuu namni hin danda'in nama biraati tiksuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf OPDO'n dura nama kafagoo fuudhuuf hiixatu dura ka isii jala jiru mana hidhaatii baasuu danda'uudha qabdi. Ka isii bira jiru mana hidhaatii erga baastee booda dhugaadhaan sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf waliin hojjechuu danda'uudha qabdi. Erga kana gootee booda waan nama amansiisu paartiilee biyya alaa wajjinis taate kan biraa wajjin waliin hojjechuun waliin haasa'uun danda'ama malee ammatti wanni godhamaa jiru akka itti fakkaatutti ummatuma Oromoo kana gammachiisuudhaa fi deeggarsa itti dabaluudhaa fi ummanni immoo deebi'ee fincila akka hin goone mormii biraa akka hin goone gochuudhaaf yaalii godhamaa jiru malee annoo convinced annan amansiifne haalli amma jiran kuni nan amansiifne. Tole yeroo ammaa kanatti hamma olaantummaan TPLF biyya san keessatti jirutti jennee dubbanna wanni nu jennuuf isumattu jira olaantummaan TPLF hin jiru qaamoti jedhanutti jira mee waan kana maatiin olaantummaa TPLF OPDO'n osoo cabsuu dandeettuu cabsuu sodaatteeti moo cabsuudhuma dadhabdeeti teetti olaantummaan TPLF jira jechuun yookaan hin jiru jechuun maaliin ibsama? Olaantummaan TPLF jiraachuun OPDO'n obbo Lammaa mana hidhaatii baasuu dadhabu akkasumas immoo jeneraalli uummata Oromoo fixe kan yakkamaa ta'uu isaa walgahii yaada irratti walii galame ammallee aangoon biraa isaa dabalamuu danda'u agarsiisa. OPDO'n kana cabsuu ni dandeessi. Kana cabsuu immoo kan dandeessu uummata qabattee qofaan. Wanni isaan beekuu qaban walgahii cufaatiin olaantummaa TPLF cabsuu hin danda'an. Diriirii yaada keessa godhamuun kan hin danda'an. Wanni OPDO haga amma humna isitti horee
hamma kanaa'uu TPLF jala akka dhaabattu hamma kanaa'uu fudhatama akkasiin argattu godhe qabsoo uummata Oromootiin nama 5,000 itti gabbarre jechuudha. Dhiiga uummata keenyatiin dhiiga qeerrootiin sireen wayyaanee daddaayite sirni isii laamshate wayyaaneen lubbuuf jecha waan opiniyoon amma godhaa jirtu kana akkomodeet gochuu eegalte jechuudha. Kanaaf opiniyoon jabaattee olaantummaa TPLF kana cabsitee akka paartittis biyya san keessatti gahee isiin malu akka uummataattis gaheen malu akka argannu yoo kan barbaadan taate meeshaan isaanii humni wayyaaneedhaa qawwe humni wayyaanee diinagdee isiin harkaa qabdu humni opiniyoo uummata Oromooti. Humni opiniyoo qeerroo Oromooti. Waan uummata Oromoodhaati ta'u dubbachuu qofa osoo hin ta'in hojjechuu danda'uudha qabdi. Waan hin dandeenye immoo ani hin danda'u yaa uummata Oromoo na gargaara jettee as bahuu danda'uudha qabdi. Yeroo ammatti opiniyoon advaanteejii guddaa qabdi jechuudha. Yeroo ammatti siyaasa Itoophiyaa keessatti namni hanga opiniyoo advaanteejii guddaa qabu hin jiru. Advaanteejii kana garuu they shouldn't take it for granted. Akka qalbiitti akka laaftuutti fudhachuu hin danda'u hin qaban jechuudha. Seriously fudhachuu danda'uudha qabani irratti hojjechuu danda'uudha qabani. Waan uummata Oromoodhaatiif ta'u hojjechuu hojiidhaan qabatamaan gochaan agarsiisuu danda'uudha qaban jecha qofa daraddaru miti jechuudha. Kanaaf wanni hanga ammaa waan gaggaarii waan baay'ee dalagde jala deemnee kireeditii kennaafi turre waan gaggaarii waan hedduu dalagan bulchiinsa Lammaa Magarsaa kan amma duraa caala hedduu waan nama boonsu waan isaan kabachiisu hojjetee jira. Kan ammoo uummanni Oromoo ifatti galata galchee fi bira dhaabbatee jira jechuudha. Amma garuu erga walgahii Ihaadeegii as duubatti shirgigaachuudha kan argaa jirru, duubatti deemuudha kan argaa jirru, sodaadha kan argaa jirru, ejjannoon isaanii laaffataa deemu, akka duraanitti fafakkeessutti deebi'uu isaaniitti kan argaa jirru jechuudha. Kan ammoo uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Uummanni Oromoo opiniyoonis taate, lammaanis taate, daran cimee akka deemu barbaadu taate ibidda jala shiduu qaba jechuudha. Ibidda waggaa 3 belbeletu isaan keessaa belbelee hanga ammaa jijjiirama kan isaanii fidi. Ammas yoo kan taa'u taate gama opiniyootiin uummata kana cinaa hiriirsanii deemu. Uummanni kun galaana qabsoon kun revolutionary galaana kun galaana warraaqsaati kan deemaa jiru. Galaana kanatu bakka isaan ciisanii kaasee deemanii jira. Ummata kana dura deemne galaana kana wajjin deemne yoo kan ja'an taate waan dubbatan gochaan raawwachiisu agarsiisu waan hin dandeenye jechaa deemudha yookaan immoo galaanni kun isaanis wayyaan irratti garagalee awwaaluu isaa waan hin oolu. Opiniyoon maal gochuudha qabdi mee akka xiinxala siyaasatti biyyatti san keessatti uummanni Oromoo uummata wayyooma uummata guddaa uummata bal'aa akkasumas opiniyooleen teessoon isiin paarlaamaa keessatti qabdulleen guddaa kanaan dura aktiivistoonni illeen hedduu irraa dubbataa turan mee akka siyaasatti opiniyoon shiiraama TPLF roga hundaan xaxaa deemaa jirtu kan irra aanuudhaaf maalidha wanni isiin hojjechuu barbaadu mee maal dhaamtaf? Waanumarree fudhame kana hiree guddaadha qabdi opiniyoon amma hiree kana hanga walgahii Ihaadeegitti itti fayyadamaa turte. Amma garuu they are dropping the ball. Amma duubatti shingigachuu eegalanii jiran. Amma duubatti deebi'uu eegalanii jiran. Kuni galaana warraaqsaati. Galaana warraaqsaati irratti of duuba deebi'uu dhiisi suuta deemuu hin danda'amu. Maaliif galaanni saffisa isaa dabalaa adaduma bishaan isaa dabaluun adaduma mukaa dhagaan itti dabalamaa deemuun humni isaa dabalaa kan deemu. Galaana kanan daaka yoo jette sarfe yoo galaana kana wajjin deeme yoo taate saffisni keetillee dabaluu qaba tooftaan keetillee dabalaa deemuu danda'u dhaga. Kana amma argaa hin jirru kana kan argaa jirru walgahii Ihaadeeg booda laaffatu of duuba deebi'uudha kan argaa jirru. Ibsa kana keessa mimmiidhagsanii haa dhiyeessanii malee ejjannoo fakkeenya waa'ee diinagdee irratti saamicha wayyaaniin geessaa jirtu irratti ejjannoon tarkaanfii fudhatamu hir'atu eegalee jira jechuudha. Kanaaf wayyaanee opiniyoowwan isiin godhuu qabdu waan dandeessu ejjannoodhaan murannoodhaan hojii itti fufu itti cimsuu danda'uudha qabdi. Tokkummaa isaan keessaa wal hamachuuf wal kamachuu dhaabuudhaan hojii isaanii daran cimsanii itti deemuu danda'uudha qaban ummata dursanii ummata dura deemuu danda'uudha qabaniif ummata shawwaduudhaaf ummata sobuudhaaf sossobuudhaaf deemuun sirriin wanni OBN kaleef deengadda godhu kun it is nonsense kun waan ETV fi OTV bara deengaddaati ummanni gadi bahee opiniyoo akka faarsu hoggan akka faarsu gochuudhaaf deemu sun no that's not what expected opiniyoo irraa kan eegamu reformii jedhan kana revolutionize godhanii saffisa isaa itti dabalanii deemudha kanaan itti deemuu baannan ummanni warraaqsi ummataa kun liqimsee deema jechuudha. Kan ammoo hubadhu uummanni Oromoo killee qaban hunda akka faranjiin jettu qircaata takka keessa qofa zambiila tokko keessa qofa naqanii kan ta'anii eegaa jiran. Zambiila hedduu keessa naqanii jiran jechuudha. Opiniyoon yookaan laaffattu taate galaanni warraaqsa uummata Oromoo kan qeerroon hoogganamu daran danfee akka opiniyoo ishii laaffatte sana gaaza itti kennee saffisa ishii dabala yoommoo ishiin diddee fireene kan qabdu taate irra garagalee wayyaaneef jillee waliin awwaala.
Hedduu galatoomii xiinxala siyaasaa obbo Johaar Mohammed egaa tibba kana keessatti illee qeerroon kennaa waggoota lamaan darban kan qabsoo hadhaawaa geggeessaa turan manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turan hiikamanii jiran sanaan dura ammoo argitanii hidhamtoonni siyaasaa kan akka Dr. Mararaa Guddinaa kanneen birallee hiikamanii gootonni Oromoo simannaan akkaan guddaa hedduu taasifamaa ture simannaan Dr. Mararaa Guddinaaf akka guutuu biyyattiitti taasifame warra OPDO kanaaf akkasumas TPLFif akkasumas addunyaaf ergaan ni dabarsu maalidha? Ifa bar uummanni Oromoo tokkoffaa dadammaqiinsa guddaa argameen beekamnetu Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Sadarkaa Afrikaattu bakka adda addaatu waan godhamneef kanaaf dadammaqiinsi kun uummanni hiree isaa eeggatee keessattuu warra isa hoogganee galata isaa gahe galata isaa oole galatooma jechaa ni jira. San qofa osoo hin ta'in mootummaa saniifillee ergaa dabarsaa jira jechuudha. Uummanni Gincii irraa hanga Ambootti akkasitti bahe sun borummoo bahee mormiidhaaf kan goota isaa simachuudhaaf bahe sun boru dachaan deemtee mormiidhaaf mootummaa san calgochuudhaaf qophii akka qabu kan argaa jirtu jechuudha. Kanaaf uummanni keenyas critical mass kan jennuun critical mass jechuun wayyamni uummata majoritiin uummata dammaqiinsa guddaa kasa'umsa guddaa qophii guddaa qaba qabsoodhaaf jechuudha. Kun kan isa agarsiisu uummanni amma booda qabbanaa'ullee hin danda'u dhaabbachuullee hin danda'u kan qabbanaa'us dhaabbatus bilisummaa isaa yoo gonfate sirna dimokiraasii yoo gadi dhaabe qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee misoomfachuu gaafa jalqabe qofa jechuudha. Kanaaf kan si agarsiisu dhugatti waan nama boonsuu fi qabsoon tun sadarkaa olaanaa irra ga'uusii kan agarsiisu. Hedduu galatoomii OPDO'n waan isiin jabaa dalagde faarsaa waan isiin jabaa dalagde argitee jabaa dalagdanii jabaadha jecha kanaan durallee akka miidiyaatti illee haa ta'u aktivistoonni xiinxaltoonni siyaasaa akka keessanii dhaamsa hedduu dabarsaa turtan jajjabeessaa turtan yoo moggoleen isaanii laafullee duuba ibidda akkasitti itti qabsiisaa jirtanii wanni kun ta'uuf immoo jibbaansa fillee osoo hin ta'in akkuma himaa jirtan akka isaan jabaatanii mirga uummata kanaa kabajsiisaniifidha kaayyoon biratti akka illee hin jiru egaa qeerroon keenya uummanni keenya qabsoo hadhaa geggeessee gulanta kanaan OPDO'llee baasee jira qabsoo uummata keenyallee armaan baasee jira qabsoo uummata kana goolabbii itti taasisuuf qaamni kamuu akka hirmaannaatti taasisu mee haala waliigalaatiin uummata keenya biyya keessaaf biyya alaa jiru uummanni keenya akkuma beekamu ka buqqa'ee jirutti jira ka beela'ee jirutti jira qabsoo hadhaa geggeessaa jira haaluma waliigalaatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Johaar Mohammed uummanni keenya haala amma jiru kan qabsoo itti jiru kana goolabbiitti tarkaanfachiisuudhaaf maaltu irraa eegama dhaamsii akka goolabbiitti nu dhaamtan. Uummanni keenya injifannoo gurguddaa galmeessaa kan jiru wanni nama shakkisiisu hin jiru bilisummaatti dhiyaachaa jira. Haasaatu garuu uummanni keenya akka hin doongorre. Wanni amma argaa jirru baraqii bakakkaa ifaa dura qaqawweessa dura mul'atu sani. Sani kan dhagayaa jirru malee bakakkaan ganaa hin buune jechuudha. Ganaa amma ifaa jira malee guututti hin himne jechuudha. Bakka amma jirru kanarraa yoo kacimnee itti deemnu taate malee yoo tarsiimoodhaan kan deemnu taate malee yoo saffisa keenya osoo hin hir'isin itti kan deemnu taate malee uf duubatti deebuu dandeenya. Wayyaaneen yeroo bitachuu dandeessi. Qabsoon kunillee bacancaruu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yeroo haara galfachuun barbaachisu haara galfachaa yeroo itti ka'uu qabu immoo itti ka'aa deemuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf uummanni keenya keessattuu OPDO mootummaa san wanni beekuu qaban mootummaa jechuun gaafa ati ibiddatti hidde ni hojjeta. Gaafa ati irraa dhiibde ni qabbanoofti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yeroo yeroon falmaasaa ummata kana akka hin tuffanne ummata kana akka hin irraanfanne ummanni kun nu dhiise jedhanii akka isaan hin irraanfanne jala ibidda itti fidu jala ibidda itti qabaa deemuu danda'udha qaba jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ciniinnatee jabaatee qabsoo isaa itti jabeessuudha qaba. Hayyuun Oromoo beekan Oromoo haala qabsoo kana saffisaan itti goola burratti hojjechuu danda'udha qaba. San booda immoo biyya nagaa qabdu biyya dimokiraatawaa taate biyya misooma qabdu ijaaruudhaaf hojiin bifa adda addaatiin eegale jabaatee itti deemuu danda'udha qaba. Wanni namu walii hubachuu qabu sadarkaa amma irra jirru kanarratti hedduu waltiisu kan akka malee saffisus to'ata kan harkifatus harkisaa deemuu barbaachisaadha. Sadarkaa amma jirrutti qabsoon deebitee finiinuun dirqama. Maaliif wayyaaneen yoo kan itti dhiisan taate deebitee namarratti goobuudhaaf deemti jechuudha. Amma kan argaa jirru Ihaadeeg booda wayyaaneen deebitee hidda ishii Oromiyaa keessa saarsuudhaaf yaalaa akka jirtu deebitee tuffii gurguddaa uummata keenya irratti qabaachaa turte san ammas jeneraalota ishii shuumuudhaan akka isiin deemaa jirtudha kan argaa jirru. Kanaaf uummanni keenya deebi'ee qabsootti jabaatee deemuu qaban jedha. Kan warra gargaarsaa san uummanni keenya nama miliyoona oltu buqqa'ee jira. Gargaarsi biyya alaatii biyya keessaatii godhamaa jiru kuni waan hedduu nama jajjabeessu dhugaa uummata kanarratti abdii akka horattu. Amma duras jeen ture ummanni tokko ofiin of bulchuu of danda'uun barbaachisaadha. Self reliance is the beginning of self determination. Ummanni of danda'e
hiree ofii fi murteeffannaan illee of bulchuu wal bulchuu akka danda'u ragaadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya wanni ji'oota 5-6 kana keessa arge deeggarsa mootummaa kamiyyuu ol lammiilee miliyoona tokko buqqaan ofitti fudhatee balaan guddaan osoo hin gahin gaaga'amni guddaan dhibeen guddaan uummata keenya irra hin gahin hanga ammaa tursiisee jira. Haa taatu gahaa miti bonni rakkoon bonaatii fi gannaas deemaa jira. Uummanni kun mallee addaraasha keessa kan ta'aa jiru manni ijaarame kun saffisaan itti galfamuu qaba. Garuu kan warra naannoo Somaaliyaatti dhufee mana ijaarameef qofa osoo hin ta'in uummanni keenya daangarra jiru kuni ka daangarraa buqqee dhiibamee daangaa keessa jiru kuni haala hamaa keessa jira. Ammallee qotachaa jiranii qe'ee isaanii keessa jiranii daangaa keenya waraana cimaadhaan tiifannee abdiilee fi wayyaanee amanuun erga ajjeesan qofaadha. Erga ajjeesanii awwaalan qofa. Jara amanuu osoo hin taatin